السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتوت كبجمو يبسانا تيوب نجيني كوبكم جرتي تسنا ركب سنين جتشا أنت أرأس دي بنيجرة فيديو بريدة كبن بنيجرة فيديو اسم فيدو كيستو وروني يوتيوبي دلايدن ور بيتني ورهم بيني فمو برون ستهجني أنا by the way YouTube qofa osoo hin taane wantoota garaagaraatiifis itti fayyadamuu dandeettanii Facebook FB keessan irratti wantoota tokko tokko yoo gadhiiftan waa itti dabaluu yoo barbaaddan waan san ibsu yoo irratti dalaguu barbaaddan aappii bareedaa aappii kana kunoo argaa jirtan jedhee yaada. Aappii kanarratti akkamitti aappii kana fayyadamnee waa itti daballee akkasitti gadi dhiifnaa yookaan barreeffamaan gadi dhiifna waan jedhu isinii qabadhee dhufe haga dhumaatti na hordofaa. Linkii YouTube kiyyaa seentanii subscribe akka gootan linkii gubbaa kana jiru jechuudha. Kabajaan isin gaafadha. Inshallah ya rabbi jedhe viidiyoolee YouTube fi isin gargaara warroota YouTube dalaguu barbaadan banachuu barbaadan emailii akkamitti akka banatan karaa sirrii taheen YouTube ammoo akkamitti viidiyoo irratti upload goona wantoota tokko akkamitti subscribes akkamitti ofii kenna dalagan ofumaa keeti jechuudha. Guyyaarraa mumkin subscribe 15 ofii keeti dalaguu jechuudha. Karaa sistema ittiin dalagantu jira. Sanis gara YouTube kiyyarratti ka gadhiisu ta'a. YouTube ki akka subscribe gootanii hordoftan kabajaan isin gaafadha. Mee waa'ee aappii kanarraa aappii kanaan itti fayyadamaa kan maasterii caalaa baay'ee filatamaatti fakkaate kan maasteriin ta'a hedduu qaba xiqqoo nama hin beekne baay'ee si dhibaa. Haa ta'u garuu aappiin kun nama hundaaf sahlaadha. Namni beekuun beeka namni hin beekneef ammoo mee viidiyoo isa keessatti viidiyoo tokko tokko waa'ee isaa akkamitti viidiyoo kan itti fayyadamni isaa akkamitti akka ta'u barreeffama tokko tokko akkamitti akka kennuu fi barreeffama animeeshiniidhaan goonee akkamitti akka barreeffamni suni akka nama amma barreessaa jirutti ofii isaati siif ta'a waan jedhu waliin laallaa haga dhumatti na hordofa. Viidiyoo kanas share akka gootan kabajaan isin gaafadha. Kallattiidhumaan gara viidiyootti tarra. Okay, dhaggeeffattoota hordoftoota koo kallattiimaan aappii waa'ee aappii kanaa waliin laallaa haga dhumaatti na hordofa. Akkuma beekamu aappiin kun Play Store keessatti argama. Play Store keessa seennee kunoo akkuma argitan CapCut jetteetumaan barreessitee search itti goota. Kunoo sii fida aappiin kana namni hin beekne hin jiru. Aappiin kana asumaan daawunlood gaggoota. Anammaa waan buufadhee qabuuf kallattiidhumaan aappii seenaa jechuudha keessaa bahee aappii hin seenaa kunoo yeroo gadi buufadhetti aappiin akkana fakkaata. Aappiin isa kana mee seennee ilaalla jechuudha. Ni seennaa yeroo seennetti amma ni viidiyoo tokkocha edit godhuu barbaade ilaala. Dhiifama duubatti deebi'anii aappii yeroo akkanatti seenne aappiin fuula akkanaa nu baasa. Fuula akkanaa yeroo nu baasee new project ka jedhu mallattoo pilaasii ka qabu kana seenne jechuudha. Asiin seennee waan as keessa jiru kanneen keessaa fudhanna. Viidiyoon fudhattee suuraan fudhattee waan fudhachuu barbaaddu si fudhata. Baay'ee sahlaadha. Akkuma agartan asitti waa lama baasaa video and photo ka jedhu kana kaati barbaadde keessaa fudhatu situ danda'a. Viidiyoon kun asiin jira. Fotoon asiin jira. Asiin fotoo yoo gadhoo itti fotoo keessaa fudhattaa jechuudha. Suuraa jechuudha. Viidiyoo yoo barbaadde viidiyoon fudhattaa. Anammee viidiyoo tokkocha YouTube irratti gadhiisuu barbaada. Viidiyoon kun dura YouTube irratti gadhiifamee jira. Viidiyoo kana edit godhee irraa muree babbareechee waa itti daddabalee YouTube irratti deebisee gadhiisaa bifa haarawaan akka YouTube illeen copyright isin hin jennetti fayyadamuu dandeetta jechuudha. Mee viidiyoo ijoollee Afrikaa tana gattuudha muuziqaadha.
Okay, viidiyoon kun viidiyoo muuziqaati. Amma viidiyoo kana gadhiisuuf jalqaba viidiyoo eeggattuu hin fuula kana sii fidaa. Yoo barbaadde adii kana tuuxaa, yoo barbaadde mallattoo kanaan tuuxee raayitii achitti gootee seentaa. Meenu raayitii ma goonee seenu gubbarratti awwala raayitii goonee jala kanatti adii goonee aynu fida. Fuula isaa erga inni nu seensise booda kunoo viidiyoon dheeraadha. Akka argaa jirtanii daqiiqaa meeqamee ilaalla? Daqiiqaa 33. Gabaabsuu barbaadde viidiyoo biraa itti ida'uu barbaadde akka barbaadde kaasuun akka fedhii kan keetiiti. Barreeffama tokko tokko irratti barreessuu yoo barbaadde fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti barreeffama ijoollee Afrikaa jedhee African people, African children waan barbaadde afaan feeteen irratti barreessuu barbaadde kun akkuma argitan jala kana teekistii jira. Yoo muuziqaa itti fe'uu barbaadde audiyoo jira. Yoo viidiyoo kana irraa muruu barbaadde kun as tanaan wanni hundi kun jaluma kana ciisaa jechuudha. Buleenkii asii jala kana wanni hundi jaluma kana jira. Akkanumatti as harkiftee ilaaluu dandeetta. Jala kanni waan barbaadde dubbiftee itti godhuu dandeetta jechuudha. Okay. Viidiyoo kana amma ijoollee Afrikaa irra barreessuu barbaadami jala kana gallaaleetumaan teekistii kana tuqa jechuudha. Teekistii. Eegarii teekistii kama tokkoffarra jiru kana tuqan mallee. Okay. Akkuma argitan kun gubbaa kanatti naa baasee jira. Bakkitee ani itti barreessuu barbaadu naa baasee jira. Waan san xiqqoo harkaan akkanatti hojjaan harkifteetumaan zuumii godhattee harkaan hojjaan harkiftaa. Meen ilaalla obsa. Ifama. Okay. Akkanatti xiqqoo harkaan as harkiftee barreeffama barbaadamu asirratti barreessita. Ijoollee Afrikaadhaan amman ijoollee Afrikaa ijoollee ifama ijoollee Afrikaa. Amma ijoollee Afrikaa deemi ergama barreeffama kana akkanatti barreeffadhe barreeffama kana istaayilii barreeffama kanaa jijjiiruu wantoota hedduu animeeshinii akka inni sochii godhu yoo barbaaddan kunoo animeeshin tajedhu tanaan sochii itti gootan tanaan sochii itti gootan firoonti kunillee amma foonti ka jedhu kun akkaataa akshinii wannaadha jechuudha. Dhiifama akshinii barreeffama kunoo amma foontii kana wayitatu seenee jedhu barreeffama akkamitti godhachuu akka barbaaddu hunduu ila kunoo barreeffama amma kana yoo tuqe hin jijjiira. Ijoollee Afrikaa akkaataa saayizii barreeffamaa jechuudha. Saayizii barreeffama si tottolchuu si babbareechisuu kunoo New York akkuma feete Pacific meeni kanarra kaa ijoollee Afrikaa jedhee akkana dhiisaa. Istaayil jedhama. Ka istaayilii kun ammoo haala suura barreeffama waan kanaa jijjiiruu yaanii wanta isaa jechuu suuraa isaa fakkeenyaaf tokkoffarratti ijoollee Afrikaadhaa kan itti aanu ati ka barbaaddeen bifa barbaaddeen kaa'uu dandeetta. Bifa feeteen yoo baakgiraawundii isaa kaa'uu barbaadde akkanuma as harkifteetuma baakgiraawundii isaa duuba isaa kaxxii godhuu barbaadde akka inni achirraa mul'atu godhuu barbaadde illee aadiin dandeetta. Gad harkiftee iddoo barbaadde kana kaa'uu dandeetta. Mi'an jalanuma kaayaa ijoollee Afrikaa. Okay. Amma raayit goona jechuu raayit itti goona asirratti dhiifama itti deebi'ame. Okay. Amma barreeffama kana sochii goona. Sochii godhu yoo barbaanne yookaan akka inni barreeffama akka nama amma barreessaa jiru godhu yoo barbaanne animeeshin kana gattuuna. Animation kana gattuun mee tuqee ilaala sochii itti goona. Animation kuno akkana as harkifattee garan as harkiftee akka feetetti godhuu dandeetta. Xiqqaa waan sitti mun qabu feetu kuno kanaan godhattaa kuno akka inni olu taalu. Yoo barbaadde kana itti goota. Akkanuma as harkiftee yoo barbaadde kana itti goota. Okay. Eega kana goote hoo
kaxxii tana as harkiftee akka inni suuta deemu kaxxii tana harkiftee gara na ifidda jechuudha. Akkanatti harkiftee gara na ifidda akkiratti ergasii dhiifama raayititti goota kana qabde kana xiqqoo akkanatti harkaan gattuuti akkanatti as harkiftaa. Achi booda viidiyoo kana amma viidiyoon kun dheeraa waan ta'eef muruu barbaanna nuti yoo muruu barbaadde kalaas haganuma bichaa irraa fudhattee waan biraatti dabaluu barbaadde viidiyoo san xiqqoo gattuuta gara jalaa kanaan jechuudha. Dhiifama ila kun asumatti gattuuta jechuudha gattuuta harkaan. Yeroo gattuuti akkanatti kaxxii adii gamaa gamanaa itti sii baasa. Ergasii garana dhuftee bakka tana tuuxee irraa murta. Irraa murraame as tuuynaa. Ergasii kunoo inni wannaa itti sii godha achi booda akka ati irraa murtuuf kaxxii adii asii achi irraa muruu barbaaddaa siin jedha. Yoo ka garanaa irraa muruu ka garanaa kana balleessuu barbaaddellee kama garanaa harkaan gattuuta. Ergasii mallattoo diileetti jettu tana kunoo argaa jirtanii. Mallattoo diileetiidha. Jala kanarra kunoo diileetti. Diileetii san gattuuta irraa tara jechuu sun. Diileetti kalaas irraa murree ijoollee Afrikaa jedhaa kunoo barreeffamni. Amma yeroo akkanatti dhiiftutti kaapkatiin kun hin mul'ata. Kaapkatii kana balleessuuf maal goona? Bakkuma duwwaa tana gattuuna jechuudha. Bakkuma tana harkaan gattuuna. Yeroo harkaan gattuunetti akkanatti kunoo nu baasa. Yeroo inni akkanatti nu baase diileetii matuu'ina ammallee nu jala kanaan diileetii matuu'ina kalaas bade irraa amma booda wanni akkasiin dhufu jechuudha kun argaa jirtan dhufu. Okay, amma wanni itti dabaluu barbaaddu muuziqaa garaagaraa irratti hidhuu barbaannaa miti. Yeroo muuziqaa garaagaraa amma fakkeenyaaf itti dabaluu barbaanne kunoo audio ka jettu kana audio tana seentaa waan barbaaddu ofii keetii dabaluu dandeetta. Viidiyoo biraa ammoo fiddee gubbaa kanarra yookaan suuraa adda addaa gubbaa kanarra yoo kaa'uu barbaadde overlay ka jettu tana seennaa. Ala kunoo tana seennaa. Mee seennee waan takka gubbaa keenne fakkeenyumaaf laalla. Eegari add overlay siin jedha inni irratti waan dabaluu barbaaddu irra kaahadhuu siin jedha. Okay. Mee kanuma gadhooynee kunoo add goonee finna. Harkaan akka zoom goona yoo barbaanne gubbaa kanaan kanallee kaa'uu dandeetta. Yoo barbaadde suuraa irra kaa'uu dandeetta. Yoo barbaadde as kaa'uu akka feete kaa'uu dandeetta. Nama kaa'uu waan hin barbaanneef diileet irraa goone irraa kaafna. Amma kunoo viidiyoo ijoollee Afrikaa jedhu amma ni taphachiifnee ilaallame. Tirándolo para arriba para que baile cocotán. Baay'ee bareedaadha. Ergasii kalaas ka waan barbaadan itti godhachuu hin dandeettanii asirraa wantoota hedduu fuutanii irra kaahuu waan adda addaa viidiyoo adda addaa itti dabaluu hin dandeettanii. Inshallah save akkamitti godhannaa eegaa amma akkana xumurannee waan mara itti godhannee save akkami godhannaa warri jettaniif kunoo save eessaan godhannee yoo jettan gubbaa kanarra akkanumatti asirra ol deemnee ilaallee kunoo astee tanatti mallattoo tana xiyyaa tana gattuudha jechuudha. Xiyya gattuudha. Haala ariifachiisaa taheen isiniif xalaal kun akkanatti jechuudha. Ergasii danii sii fida raayitii irratti godhatta kunoo. Raayitii yoo ittiin danii fide danii san goota kunoo gubbarratti yoo sheerii godhuu barbaadde yoo viidiyoo kana lakki asumarraan sheer godha jette WhatsApp irratti, Facebook irratti, Instagram irratti azar wantoota hedduu irratti yoo ati sheer godhuu barbaadde jala kanaan irratti goota. Yoo lakki gilee irratti buufadhe achi booda sheer godha jette danii godhatteetuma galarii akkasii taruu goota jechuudha. Kunoo tanuma danii tana goota gubbarraan jechuudha. Danii goota kalaas dhumate taree jira jechuudha. Achiin amma asiin as keessatti viidiyoo taree jira kun akkuma argaa jirtan as keessa jira. As keessa jira kun viidiyicha keessa jira gattuun ilaalame. Barreeffamni jala balee ijoollee Afrikaa illee akkasuma ta'a jechuudha.
faana turtanii yeroo keessan aarsaa gootaniif galatoomaa. Aga yeroo biraati yookaan waan barnoota ta'u yeroo biraa qabannee dhufnutti nagaatti isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.